أرخن التركمنو أمس لفسينا جر لفت سينا غيرنا يسيجون كيسني نف قدنا نركبها أنا قرا لفسينا يدو لجياس نتلم خطر كمنا شيء بل تروج الرخوني يدو تسينا مودا مننا سينا كانت تبربام ولا تكون جودوني سا خان أيدوني سا تروني ده يجو متي أيدوني سيجن خان تروني ده يجو فينشل رتك جيفمه على كسني نيوما إذا رتي مولته جن رتي برامج جنن وسو إنن غلافة تامين إندرو وسو إنن بدين إندرو سرني سا وسو إنن شابين إندرو تي أستايتي إدو خنا تريجو إدو أنت سكروتين إدوني سا تران خنا تري كيس سنة وتا كت دفتو Iddoon armaan achi seenamu kun iddoo galma sun seenuu deemna. Galma inni seene maal jetti kuni shalanshalaata inni ittiin hidhamu ture. shanshalata lijiyaa sun hidhamu ture. Shanshalata lijiyaa sun hidhaa turan. Sanii jechuun shanshalaan kun. Isa kanaa itti hidhamu ture. Okay. Haa keessa seenna. Kunneen maal ture? Kunneen bakka giddatti fidanii ture. Sibiilli kuni kan inni irra taa'ee ibiddatti hin oolfatu jechuudha. Shanshalatuma sun kan hidhaa jiru ni deddeemaani arma taa'ee ibiddi asii shidama armatti oolfachaa ture jechuudha bakka sana. Iddoo kana taa'eeti ibiddatti oolfata. Kursiin kun kursiin kun yooma akkana harkaan tuqatte qabbantisaa qaama guutuu siseen guutuu qaba gudduudhaan ogurra gattee se'u akka laal hudduudhaan qabbanti dhooyitee duudaanis akka seentuuf sibiilli wal tolfame jechuudha. Isa sun. Ammaa qabbantisaa allaa. Qabbantisaa akka guddaa. Ammas armaan bakka qaamatti dhiqatamu jaa. Niin kun bakka qaamatti dhiqatu. No. Argaan kan nuti keenya nuti nagarna. Asitti dhiqachuu ture. Bakkattiin tun bakka saabuna kaayyatuu ture waan itti dhiqatu. Shaawara jechuudha. Yoo shaawara armaan uraa jira. Ni cufan. Uraan qaba ture. Uraa qaba ture laal bakka bishaan baanii milikkata jire kanaawu. Kuni tokko. Kuni tokko. Afkeeshaan kanatti mammeerachuu ture. Armaan baanii damma galmahaan dheeyina. Tole. Kan inni itti tumamaa ture. Bakka itti tumamu ture. Itti fannifamuu ture. Tun immoo tan gamanaa tuni bakka ittiin barreeffama qabdu. Waa'ee lakkoofsa bara inni Hayila Sillaaseen itti godhaa ture. Jaarma inni mana kanaatti xumurameef ni jirti barreeffamni. Jaarma kana gaafa inni xumurame. Suara kurtakan diidamii jaamoo kan diidamii. Diidamii shan jaamoo. Kudha torba kudha sagal diidamii shan. Egaa seenaan Iyyaasuudha biyya tana keessatti gaara ta'eeti kan leellifamu kan odeeffamu. Haa ta'u malee garuu Oromoon seenaa isii kunuunsuu hin dandeessu. Iyyaasuun ilma Ahmad Aliitiisa. Ilma Mahmad Ali. Ilma warra Wallooti. Iyyaasuun Mahmad Ali Wallooti inni. So silaa seenaan kun. Mana biddeena itti godhani. Mana daabboo itti godhani. Manni kun. Daabboo turan ture. Hani biddeena itti godhani. As daabboo godhan as biddeena godhan. Mooticha Iyyaasuuf jechuudha. Mootii arma warra waardiyoota isa eeguu ture jechuudha. Dubbaan sana qofaanii armarraa eeganii jechuudha.
manni lamaan kun kana fakkaata ture. Manni lamaan kun. Kana Kan taa'eeti? keessa taa'ee warri waardiyoota isa taa'ee harma jalatti eegu. Manni inni itti hidhamu immoo as jala bakka ittiin tumamuu ture. Kanaaf Seennaa miti? ni seenna. Iddoo inni itti tumamuu ture. Eh. Okay. Amma iddoo giraawundiitti Iyyaasuun hidhamee itti tumamaa ture. Bishaan isatti asii iddoo kana bishaan itti yaasanii asirra dhaabbatanii garafaa turan. Hidha goona hotta. Dheerinni isaa dheerinni isa suni mitira lama ture. Iyyaasuudha. Dheerinni mitira isaa mitira lama inni akkana gajjee bula hin danda'u. Kanaaf bishaan asii bu'ee jira. Aboo asitti itti hidhama kunoo kana. Kanaaf bakka itti tumamutanii jechuudha. Armaa fi armatti akkasii harka isaa hidhanii tumuu turan. Halamadaa Asis bakka itti tumamu jechuudha. Akkanatti hidhanii tumuu turan. akkana hidhanii Asii asitti hidhanii. sana ture manni. Manni dachii jalaa soo guddaan dalagamee ture. Qabachuu danda'e. Qabbana isaa ifa namatti qoqeessa ture ni beekama. Qabachuu danda'e akkanumatti. Mana soo guddaan ture. Soo guddaan dalagamee ture. Soo guddaan dalagamee Iyyaasuudhaaf as bakka kana bishaan tutti seena. Rakkoo biraa miti. Sababni calaqqisni eenyummaa isaa irratti mul'ateef qofa. Oromoo waan ta'eef. Oromoo waan ta'eef qofa jedhamti. Silaa Oromoon iddoo seenaa Iyyaasuu kana kunuunsu jabeessu iddoo seenaa kana godaan baa seenaa gootee ol kaa'uu danda'u qabdi ture. Akkana. Godinni Harargee bahaa Irratti xiyyeeffachuu qaba. irratti xiyyeeffachuu qaba. Kunuunsu Irratti qaba. kunuunsu qaba. Haara'umsu qaba. Kanaafuu qaceellotti sirritti federaalli qeennaa qaboo yaa'eetiin qabatee baay'ee ramadee fi seenaa kana qulqulleessee hambaa seenaa godhee iddoo daawwannaa godhu qabaa qabna. Aadaa turizimii biyya kanaatis dirqama Aadaa turizimii biyya tanaa ta'uu qabdi hin qaba. Godaan baa seenaa kun akka nuuf kunuunfamudha kanaaf seenatti dabarfadha. Ammas daawwiin keenya itti kumatti fufee jira. Itti gubee jira. Ganaan waan. Akki itti uummata keenya gayyoomsaa turan. Manni silkii manni irratti ba'ee bilbilamu. Mana tokko harma lama harma keessa jira hooti. Harmaa sagara ture. Kun mana silkii ture. Sibiila dheeraa tokko ta'a sibiila dheeraa achi taa'u ni akka footoo ni kaafatta. Harmarra dhaabbataa jechuudha. Harmarraa baafamee fuudhamee jechuudha. Sibiilli. Sibiilli. Harmarra bakka sadeen tana akka itoo tilikoom kana ijaaramee. Bakka kanaa fi sanii fi kanatti. Akkasitti fiinxa isaatirra teeleen dhaabbatti kan bakka ittiin bilbila kan irratti telegiraama godhanii Walqunnamuu ture. akka walqunnamtiin isaanii jechuudha. Walqunnamtii yeroo sanii harma ture. Iddoo kanatti bahuma Itoophiyaatti beekaa. Awaashii gadiin. Awaash eessa jira bakka biraa I think Jimma. Abbaa Jifaarii fi Abbaa Jifaarii fi harma jira. Harma qofa ture. Iddoon Itoophiyaan itti walqunnamtii gootu Itti jechuudha. walqunnamtii gootu. Harmarra dabarsaa turanii jechuudha. Amma manni ammayyaa hanga duuta keenyatti sun garaa dhajaanii uffata keenyatti gayyoomsaa turanii mana jira. Daanyaa keessan harma isinii finne jaanii sobaa turan. Mana kuni galma. Manni walli lamaan tuni amma manni tokko mee uraa takkaan laala. Anuus nu deebisi anaa ta'uun gore achiin seenna. Bakka namni sun baafamee ni fuudhamee namni hin beekamne akka hin beekamne Iyyaasuun akkatti ajjeefamee itti fuudhamee itti hin beekamne. Nama keenya warra karaa duraa kun kaasanii isa eegajjeesan armaan baafanii jechuudha. Iyyaasuu. Iyyaasuu. Eegajjeesan manni kuni harka waliin baatee bakka nuti irraa dhufne la hin beekamu la amma manaa cufaa miti. Isa armaan baasanii kuchisiisan. Namni beekan jiru jechuudha qabrii isaa bakka ta'es. Qabriin isaa iddoo 50 iddoo 70 qotan armaan illaa mayyumulluketti qabriin qotamaa turte. Qabriin Iyyaasuu dha. keessatti 50 fi 7. qabrii 57tu Karaa gargar fageessanii hanga kiiloomeetiraatti gaddaa gargar oofaa armaan illaa mayyumullukkee irratti qabrii sun bakka tanaa hin beekamne jechuudha. qabrii 57 qotamtee sababni qabrii 57 qotamteef iddoon awwaalli isaa akka hin beekamne. Akka hin beekamne. Gaafa isa achitti ajjeesanis iddoo reefu sun daawwachiifne tan giraawundiin ture san irratti tumaa turanii gaafa ajjeefamu iddoo kanaan baafame namni balbala seenaa eegaa ture. Namni balbala seenaa eegaa ture. Isa ammoo ajjeesanii asiin baasaniiti. Duuba kanaan Kuchanii baasanii jechuudha. Duubni kun armaan
bakka dhuna nuti bisaa jechuudha. Bakka seeneen gudee bisaa jechuudha. Masaraa Lijiyyaasuutu kun. Masaraa Lijiyyaasuu garaaddan mana taniin irra qote deebinee ni goona mana kana deebinee goona. Garaada keenya maasachaa ni turan uummata manguddoota harma walii qabanii bar nugusa keessan harma isinii finne harma isinii jaarree mana kana wanni jaartaniif daanyicha keessan harmatti isinii galchuu daanyicha Oromoo harma isinii finne jaaniin goyyoomsuu turan. Daanyicha Oromooti isinii finne. Jaanii uummata keenya goyyoomsuu turan garaadoonni harma gala. Garaadonni. Warri as galan eenyu fa'aa turan? Manguddoo yeroo sunii ammaan yaadadhu. Numaan seenaa irratti. Manguddoon sun manguddoo akkamiiti? Manguddoo warra garaada jaanii. Garaadota. Garaadota. Warra lafa. Warra lafa tana warroon gusa kanaaf. Ajajaman. Ajajanii uummata televisisanii fi maal abbaataa fi maarree jaanii qalaada kana. Qalaada. Itti galchan jechuu limmata kana dalaganii. Namni daanyaa tokkoof gurguddaadhaaf nama kuma tokko dalaga. Daanyaa tokkoof nama kuma tokko dalagu ture. Daanyaa tokkoof. Daanyaa tokko kan bakka sana taa'u ammaa kaanaa giraa kanatti nama kum tokko dalagaaf jechuudha yeroo sanatti lafa. Manni keenya isaan gabbaruudhaaf lafa qotanii limmata isaanii galchaa turan jechuudha. Nam tokkoof namni kumni takka. Namni kumni tokko dalaguu ture. Xiqqaasaa nama kuma kudhan. Nakaan kuma shanii kuma tokko nam tokkoof nama tokkoof kuma enne kaan ammoo warreen gurguddaa kuma kudhani daanyoota gurguddoo kuma kudhanii dalagaaf. Kuma kudhan dalagaaf. Imagine arra sirna biyya kanaa Oromoo bulchu jira. Haaloo hin baattuuf malee Oromoon individual nama dhuunfaatirraa haaloo hin qabu rakkoo hin qabu. Isaanan kaleessa turan. Sirni ummata sun bakka bu'eetiin kaleessa ummata akkas gochaa ture. Arra Oromoon osoo ummata cubbuu akkasii beekutee anis mootummaadha jee gabra godhata ture. Itti nama garuu Oromoon sirna dimokiraasii taphata sababa biteef sirna dimokiraasii ummata addunyaaf qooti sababa biteef walqixxummaadhaan biyya tana gaggeessaa jirra jechuudha. Garuu dhaamsi keenya bakka kana dhaabbannee si dhaabnu lafti seenaa tun Lijiyyaasuun rakkoon ammaa kana hunda haasoo jiru kun karra ta'eef sababa rakkoo biraaf miti. Sababa Oromoo ta'eef qofa. Seenaa Lijiyyaasuun beektan akka carraa ta'e akka inni itti aangoo ittiin argate Minilik sirni isaa nama nyaataa kan ture intalli isaa haadha Lijiyyaasuuti. Zoodituudha miti. Akkana Zooditu maal jaaniin maqaasii amma salaa. Haati Lijiyyaasuudha haadha intala Minilikii guddifatee. Minilikii guddifatees. Akaakotaaf Minilik. Haadhaa gama haadhaatiin jechuudha. Micayyoo kanaaf Lijiyyaasuudhaaf awwoowwoo ta'a. Waan awwoowwoo taa'uuf diinarraa cabsaa ture. Micayyoon tooftaa qaba inni duraanuu Lijiyyaasuun. Diinarraa cabsaa ture. Wayi micayyoon awwoowwoo ta'uuf aangoo xiyyeessaa isaa addaaduu qabaa jee dhaameefii ture. Hoggantoota yeroo san jiran bar qaamota olaanoo jiran hunda isaa shakkee sodaatee aangoon dhaalmee yeroo sanitti akkuma firaatiin akkuma waanitti godhee dabarsaa deemanii miti ilma kanaaf dabarsuun dhabe jeedhaan. Egaa amma ergaan keenya kabiraan seenaa ni beekta waan ta'eef seenaa kana waan isinitti hin qabnu garuu lafti seenaa kun akka kunuunfamtuudha. Godinni Harargee aanaan kun irratti xiyyeeffatee godina riippoortii guutuu kanneen aanaan guraa jechuudha. Lafti seenaa kun godambaa seenaa ta'e akka inni itti fufuuf tokko godinni Harargee rispoonsabilitii guddaa isinirra jira. By the way akka Harargeetti godambaan seenaa tokkoon isaa kunuunfamaatiin hin jiru. Iddoon manni Lijiyyaasuun itti hidhamee ittiin garafamaatiin ture iddoo sirni nafxanyootaa irraa sirna biyya sana girgireessaatiin ture iddoo kana iddoon Oromummaan itti balfamte Oromummaan itti tuffatamte Oromummaan itti gaxaantummaa yeroo Oromoo ta'uun gaxaantummaa keessatti ture bara silaa afaan Oromoo dubbachuunis safuu itti ture san afaan Oromootiin sirbuun safuu itti ture san sirni isaa iddoo kana ture. Ka'umsi especially Harargeen asirraa haa gabroomamaa turte. So Lijiyyaasuun Oromoodha. Eenyummaa isaa sababii inni qabuuf rakkoo hin qunname. Lammaffaa bakka jeetti seesu ni deebi'u godina Harargee baadhaa. Godambaa seenaa baha Oromiyaa kana jiru irratti xiyyeeffatee irratti hojjechaa hin jiru. That's wrong. Please dhaamsi nuti isinitti dhaammannu lafa seenaa baha Oromiyaa sana jirtu dhalootaaf seenaan dabruu qabdi. Seenaan dabaa qoftiin hin dabrin alatti seenaan dhugaa faakti istoorikaalii dhugaan lafa jirtuun
waan hawaasni uummanni barachuu qabu haasaa ta'uu danda'u qabu. Kun dirqama keessa. Akkuma mana hidhaa lijjii sun itti dhabutu kana sirni biyya kana raaggeessaa ture kana calanqootu jira. Akkasuma Carcar keessa iddoo qabri soddomaatu jira. Harargee keessa walumaa galatti iddoo seenaa hedduu jira jechuudha. Garuu ammoo daawwatama akka hawwata turizimiitiif ta'utti irratti hojjetamuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf dhaamsi hooggantoota mootummaa naannoo Oromiyaa lammaffaa yeroo fi godina bulchiinsa godina Harargee baatiif dhaamnu sadaffaa mootummaa naannoo Oromiyaatiif. Mootummaa naannoo Oromiyaatis kabajaan kan isin gaafannu godaan baan seenaa namni seenaa jiraata. Arra jaarraa 21ffaa keessa jira. Jaarraa 16ffaa keessa maaltu akka ture? Jaarraa 18ffaa keessa maaltu akka ture? Lolli addunyaa tokkoffaan yooma akka jalqabe? Lolli addunyaa lammaffaan yooma akka inni jalqabe? Nuti qaamaan jiraannee miti kan beeknu? Seenaadha. Seenaan jiraachuun immoo dogongora tokko hin qabu. Seenaan barnoota irraa baratama waan ta'eef. Kanaaf akka godaan baa seenaa tahee dhaloonni waan seenaa kanarraa barachaa deemuuf galmi kun iddoon kun manni kun iddoo lijjaasuun itti torsitaa ture itti fannifamee ture itti hidhamaa ture itti tumamaa ture itti ajjabamee achi buutee isaatti dhabame kana dhaloonni akka beeku kabajaadhaan akka irratti hojjetan mootummaa federaalaatti illee kan xiyyeeffannootti kanneen baay'ee wayi seenaan kun seenaa Harargee qofa miti. Seenaa Oromoo qofa miti. Ibiniif seenaa Itoophiyaatillee. Seenaa Itoophiyaatillee. Kanaaf akka iddoo kanarratti godaan baa seenaa kanarratti xiyyeeffannaan kennamtee irratti hojjetamuu barbaanna. Balisa yaa ati qaama nageenyaati. Iddoo kan daawwachiisaa hedduu gammanne galatoom ulfaadhu waan biraa ergatti nuti barachuu qabatte. Maqaa kan keetiin baruu barbaade. Maqaan kiyya dhugoomsa Oromoo naan jaa miidiyaa hawaasummaa gubbaatti. Yookaan ammoo maqaan abbaan kiyya naa baase dhugoomsaan maqaa abbaa kiyyaati. Nikneemidha Oromoo kan itti moggaafadhe. Nikneemi maqaa lammaffaa jechuudha. Abdii Muktaariyaa abbaan kiyya. Abdiidha abbaan maqaan abbaa kiyyaa. Teekkuyaa dhalootaan asumatti na dhadha'e. Ana goromti magaalaa Daddoo. Ajaa dhufu finne biloogiroo miidiyaati. Jabaadhaa tole. Hawaasa keessatti tajaajila